seenaa sabaatii tiiktookii feesbuukii fi yuutuubii koo hunduma keessanirraa paarkii abbaa gadaatti dhaabbatee magaalaa Adaamaa isin daawwachiisu filadheera. Hordofaan kun bu'aan affeerraa keessa. Kan jiru magaalaa Adaamaa paarkii miidhagaa fi haala safuu duudhaa paarkii mukkeen fi gaarreen badhaadhe qabeenya bineensota kanneen akka simbira, jaldeessaa fi bineensonni garaagaraa kan keessatti argaman magaalaa guutuu bifa qindaawaa ta'ee fi bifa salphaa ta'een irratti daawwachuu danda'an. Haala kanaan gaara namatti hundaa gaara kana daawwatanii hedduu kan nama gammachiisu gaara magariisa dubbachuuf gaara qilleensa hawwataa fi nyaata biraatiin nama barbaachisanii gaara magaalli kun magaala misooma magaala bareedduu miidhagduu fi safuu fi duudhaa oromummaan kan faayame ta'uu kan argisiisu gaarreenii fi mukkeen kana yoo ta'u haala kanaan paarkii abbaa gadaa